Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajuudota fi jaalatamtoota kiyyaa fi gaggaariiwwan chaanala qaalii keenya farjaa argamtan bakka kan jiraattan haala keessan isiniin jecha barumsa keenya immoo kanneen barataa turre kan teeknooloojii jechuudha. Har'a immoo deebinee kan waliin itti fufnu ta'a. Inshaallah har'a immoo kan waliin ilaallu seetiingiiwwan keessatti argaman dogongoroota immoo keessa jiruu fi wantoota osoo gaarii nuuf ta'an kan sirreeffachuu dadhabnee fi kanneen kana fakkaatan kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Asumaan immoo warroonni chaanala kiyyaaf haaraa taatan xaaliin ilmi fooda sabiskiraayib laayik sheer gochuun hordofaa isiniin jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyyaa ammaasumaan immoo gara barumsaatti nu ceesisaa lastuudha. Eegaan kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyyaa asumaan erga gara barumsa keenyaatti seennee tungii mooda qabnu seetingii immoo keenyaa keessa jechuudha. Seetingii immoo keenyaa keessa immoo akkaataa keessoo isaa deemneeni asirratti immoo kan argamu seetingii keenya jechuudha. Asirratti immoo piroofaayilii keenya irra qabattuuneen sikuuritii piraayivesii kan kanarratti baasnu jechuudha. Erga sikuuritii kanarratti baasnee haala kanaan nuuf ta'a jechuudha. Check securityidhaa fi security privacy security privacy kan jedhamuu fi waa hedduudha kana jalatti nuuf argamu jechuudha. Amma fakkeenyaaf chat call privacy kanarraa ta'inu asirra immoo yeroo ta'inu piroofaayilii keenya immoo lock screenii gochuudha. Akka namni irra gattu kennuun agarru jechuudha. Kanaafuu akkanatti oomii ta'ee kan ammoo qabatee blookii ta'uu qaba. Kan ammoo asuma duubatti deebinu malee asuma manaaj difeensi bakka jiru kanarratti immoo wanni itti adda baafannu namni akka immoo keenya nu waliin fayyadamaa jiruu fi yookaan immoon keenya akka xallafamee fi akka immoon keenya immoo nu qofti fayyadamaa jirru kan itti ilaallu jechuudha. Manaaj difeensii kanarra gaafatanu haala kanaan uumamaan qo'annoo nama tokkotti qofa jechuudha. Onlaayinii lakkoofsa tokko barreessaadha. Akkanaan qofa fayyadamaa jiru qofa argisiisa jechuudha. Akkaan immoo Somaaliyaa keessatti fayyadamaa jirus ni argisiisa biyyaan keessa jiraatu. Asumaan malee duubatti deebina jechuudha. Asirratti immoo kooliin iddoo yookaan irra tuunaa asirratti immoo namoonni hedduun namni dawwaleen harkatu jedhee kan rakkattuun baay'eetu jira jechuudha. Gaafa immoo namni isin argachuu danda'u sababiin isin argachuu danda'u iddoon kun immoo yoo nuuf hin obbadii irra jiraate eenyullee isin argachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf maayikoonnatti kanarra hojii keessa immoo hiriyoonni kan keessa argachuu danda'u namni yookaan lakkoofsa kan keessa fudhatee gara lakkoofsaatiin waliin adii walii qabdan isin argachuu danda'u. Ammoo dheebii waanii kanarratti eenyullee nuti argachuu danda'a jechuudha. Barbaadde immoo dheebii waan irra kaawwatta barbaadde immoo maayikoonnatti kanarra kaawwatta jechuudha. Asumaan immoo booddeetti deebinee dhimma seetingii kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Erga asirra gad dhufnee onlaayin isteetus iddoo jiru kanarratti immoo wanni waliin ilaallu ati onlaayin irra jiraachuu fi namni akka ati onlaayin irra hin jiraanne yoo barbaadde immoo noobadii irra kaa'atte yookaan immoo kaastama yookaan maayikoonnaktiidha. Maayikoonnaktiin immoo akkuma barumsa seetingii kan keessatti waliin ilaallee turre maayikoonnaktiin namni hiriyoonni kan qoftiin akkasii beekan kan taasisu jechuudha. Noobadiin immoo eenyulleen akkasiin argine hiriyootaas haa ta'us malee jechuudha. Kanaafuu eenyulleen akkasiin argine kan godhu jechuudha noobadii yookaan immoo everyone irra eenyu nuti arguu danda'a jechuudha. Asumaan immoo boodatti deebineef kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Maayikoonnaktiin kunoo tokkoffaa irratti asirrattis immoo inni nutti argisiisu namni gaafa barreeffama tokko siif barreessa akka ati barreeffama sana ilaaltee fi ilaalluu dhaba kan kee namni akka si beekuu fi yookaan namni barreeffama ilaaluu fi ilaalluu dhaba kan kee akka namni sin beekne barbaadde asirra noobadii irra kaawwattaa jechuudha. Erga noobadii irra kaawwattee yommuu eenyulleen akka beeku barbaadde everyone irra kaa'atta yookaan immoo noobadii irratti dhiifachuu dandeessi jechuudha. Asumaan immoo gara duubaatti deebina jechuudha.
Egaa kabajamtoota akkuma duubatti deebinanii asirratti immoo pirofaayitiraayiziin kunis wanni si argisiisu immoo markazni tokko illee jooniin markazaa tokko akkasii jalatti mul'annee fi kan dhoksu jechuudha. Abbaan dhoksooftuu barbaadde dhokfachuu dandeessa. Asumaani siitingiilee oonii ta'anii jiran kana hunda isaadhaa ofii gootaa jechuudha. Asumaan immoo nam tokko illee si baruu hin danda'u jechuudha. Kaan immoo namni guruppii keessa gaafa si naquu dadhabu rakkoo maaliitiin guruppii keessa si naquu dadhaba yookaan barumsaaf bakka tokko deemte garee marii yookaan garee barnootaa keessa namni dabalchuu dadhaba. Rakkoon isaadha as kun iddoo guruppii kanarra gaafa ta'inu gaafa noobadii irra gatee eenyuun si galchuu dandeenyu jechuudha. Kastamee irrattis akkasii. Connect irrattis nama lakkoofsa kan qabu qofa jechuudha. Kanaaf immoo everyone marra kaa'ee jechuutu irra gaariidha jechuudha. Egaan kabajamtoota kan immoo jala kanatti nuuf hafe maas asirratti immoo wanti nu hafe waa baay'eedha. Piroofaayilii kan kee akka namni sheerii gochuu hin dandeenye gochuudha. Namni si jalaa sheerii akka gochuu hin dandeenye kaan immoo koodiidha kaan istooriidha. Istoorii kan kee namni akka of jala sheerii gochuu hin dandeenye barreessii yookaan guruupiidha paablish guruupiidha. Waa hedduudha egaa kanneen kana keessaa barbaadde immoo ofirraa cufte jechuudha. Sanaaluma kan ta'etu akka namni hin beekne barbaadde immoo oomisharii kanaas cufuu dandeessa. Waan barbaaddu liistii yoo ta'es of jalaa cufachuu dandeessa. Waa hundaa jechuudha. Waan keessaa barbaadde keessa laalte irraa cufachuu dandeessa jechuudha. Kan immoo bara dhumaa irra jiru waan ati istoorii jalatti goote immoo kan kee jalatti namni hundi akka argu yoo barbaadde everyone kanarra kaa'atte immoo namni hundi akka argu hin barbaadin nobody irra kaa'atte yookaan ammoo maayikoonnektii jala kaa'atte jechuudha. Kanaafuu barumsi keenya kan har'a kana fakkaata. Akka barumsaan biraatti walitti deemnutti nagaan of qabaadhaa. Yaamaan dura.